sareen najisa moo najisaa miti? Najisa yoo ta'e najisa isaa kana akkamitti qulqulleessan? Meeshaa sareen tuqe maal goona laata? Uffata sareen tuqe maal goona? Inshallah viidiyoo kana keessatti waan kana bal'inaan ilaallaa. Hamma xumuraatti sirritti waa'ee kana adda baafadhaatiin hubadhaa isiniin jedha. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Saree fi najisa. Saree fi najisa akkamitti ilaalla? Sareen najisa moo najisaa miti? Jalqaba sareen najisaa gaafii jedhuuf deebii kenninaa. Akka shari'a islaamaatti sareen najisa. Najisa. Khilaafni illee ulamaa jidduu haa jiraatu. Najisul ayni am laysa binajisil ayni ka jedhu keessa khilaafa jira. Qaamni isaa guutuun sareen matammaan isaa kun najisa moo najisaa miti ka jedhu jidduu khilaafa jira. Qaamni isaa guutuun najisaa jedhan ulamaa'in hedduun warri masaahibaa akkana jedhani. Sareen najisul ayni jedhan qaamni isaa guutuun najisa. Fakkeenya saree keessa maal fa'aan najisaa? Qaamni isaa guutuu keessa fakkeenya fincaana isaa, gororri isaa, albaatiin fiindoon inni of keessaa baasu sun, akkasuma wanti inni arrabaa keessaa dhuge, fakkeenya saree arrabaa osoo dhufeetii waan tokko keessaa dhuge wanti sun illee najisa ta'a. Akkasuma fuuraan qaama isaa illee najisa. Hambaan isaa illee najisa. Nyaata tokko osoo nyaateetiin irraa hambise hambaan illee najisa. Saree wanti wal qabatu wantoonni kunniin najisaa jechuudha. Asitti wanti hubatuu qabnu maalidha? Sareen qaama jiidhaan osoo nama tuqee uffanni inni nama tuqeer wanti inni tuqe sun maal ta'a? Najisa ta'a jedhan. Dhiqachuun dirqama ta'a jedhan ulamaa'iin. Sheek Ibn Baaz gaafatamaniitiin deebii akkana deebisanii jechuudha. Qaama gogaadhaa osoo nama tuqee rifeensi isaa gogaan osoo nama tuqee garuu dhiibbaa jabaa hin qabaatu jedhanii. Garuu jiidhaan yoo nama tuqe sareen qaamni isaa najisummaa waan qabuufi jiidhinni sun najisummaa dabarsuu waan danda'uufi gogaan ammoo najisummaa dabarsuun isaa hagas maraa miti. Sababa kanaaf gaaf jiidhaadhaan tuqe ni dhiqataa, gaaf gogaadhaan tuqe garuu najisummaan isaa laafaadha, dhiibbaa jabaa hin qabaatu jedhan. Ulamaa'iin fatwaa gaafataman irratti Sheek Ibn Baaz fa'aatii, Sheek Usmaan al-Khamiis fa'aati akkas jedhanii jechuudha. Hadiisa Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam wantoota saree wal qabatu mee maal akka jedhan inshallah haa ilaallu. Jalqaba hadiisa Imaamu Muslim odeessan keessatti Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam Abii Hurayraa irraa odeeffame maal jedhanii? Idaa walaqal kalbu saree yoo laccise jedhan. Laccisuu jechuun arraba isaatiin keessaa dhuguudha. Fi inaa'i ahadikum meeshaa tokko keessanii keessatti saree yoo laccise arraba isaatii akkana keessaa dhuge fal yuriqu haa jigsu gadi jedhan. Gadi haa jigsuu jedhanii. Summa liyaghsilhu sab'a miraariin ergas yeroo torba haa dhiquu jedhani. Yeroo torba haa dhiquu. Hadiisa birootiin hadiisuma Imaamu Muslim lakkoofsa kana irratti odeessaniin Abii Hurayraa irraa odeeffame maal jedhanii? Xuhuuru inaa'i ahadikum ay mutahhiru qulqulleessa meeshaa tokko keessanii idaa walagha fiihi ilkalbu sareen yoo keessatti laccise yookaan arraba isaatii yoo keessaa dhuge maal gochuudha? An yaghsilahu sab'a marwaatin yeroo torba dhiquudha jedhan. Uulaahunna bituraab tajalqaba biyyeedhaan. Tajalqaba biyyeedhaan dhiqu inshallah akkaataa dhiqeensa isaa itti dhufnaa tajalqaba biyyeedhaan dhiquu jedhan. Saree guddisuun illee akkasuma mana keessa sareen seenuun illee akka shari'aatti dhorgama. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisaan maal jedhanii? Laa tadkhulul malaa'ikatu malaa'ikaan hin seentuu jedhan. Beeytan fiihi kalbun mana sareen keessa jirtu malaa'ikaan rahmataa hin seentu jedhan. Malaa'ikaan rahmataa yoo hin seenne mana kee keessa akkamiin rahmanni sii bu'a? Kanaaf hin barbaachisu jechuudha. Lammaffaa saree guddisuun illee hin ta'u. Iqtinaa'ul kilaabi mamnuu'. Saree guddisuun saree guddifachuun dhorkamaadha. Saree guddifachuun jedhani. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhani? Guyyaa guyyaadhaan qiraaxa tokko hasanaa yookaan toltuu inni dalage guyyaa guyyaadhaan akkasii irraa bu'aa deemaa jedhani. Neegatiiva guyyaa guyyaadhaan hir'isuu sirraa ta'aa deema. Kanaaf saree guddifachuun illee hin ta'u, irraa fagaatuu qabna. Mana keenya keessa illee sareen akka hin seenne akkasuma fotoon illee akka hin seenne gochuu hin qabnu jechuudha. Akka seenuu hin qabu. Akka hin seenne gochuu qabna jechuudha. Akkasii Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam dhimma saree wal qabatu keessatti hadiisota kanneen dubbatanii jiranii sirriitti eeggatuu qabna, qabatuu qabna. Akkamitti qulqulleessanii? Sareen meeshaa tokko tuqe yoo keessaa dhuge yoo laccise akkamitti qulqulleessanii? Akkaataa qulqullina akkaataa armaan gadii kana. Tokkoffaa maal goonaa? Meeshaa sareen dhufeetiin keessaa dhuge yookaan ka tuqe san maal goonaa? Waan keessa jiru gadi jigsina. Fakkeenya yoo bishaan keessaa qabaate bishaan inni tuqe san gadi jigsina. Nyaata yoo ta'e nyaanni sunillee waan hin nyaatamneef hambaan isaa haraama waan ta'eef waan hin nyaatamneef gadi jigsinaa jechuudha.
jalqaba waan meeshaa san keessa jiru gadi jigsina. Ittaan suudhaan maal goonaa yeroo tokko biyyee fi bishaan walitti makaniitiin meeshaa kana keessa isaa dhiqani yeroo tokko. Kana jechuun biyyee barbaannu itti baxabbatuudhaan yookaan itti makuudhaan. Barbaannu ammoo osoo ittiin baxabbatamiin maaluma goonaa biyyee itti buufnee irraan bishaan itti naqu yookaan biyyee gogaadhaan akkasitti waliin bishaan waliin akkasitti qulqulleessinaa jechuu yeroo tokko. Yeroo jaha ammoo maal goonaa bishaaniin dhiqani. Waliigala yeroo meeqa? Yeroo 7. Waliigala yeroo 7 akkana dhiqan. Hadiisni biraa wa'affiruu thaaminata bituraabi ka jedhee dhufee ni jira. Hadiisa Imaamu Muslim odeessan keessatti ka 8ffaa 8 jechuu taraa ka 8 waliigala 8 dhiqamaa keessaa tokko maal godhaa jedhanii turaaba yookaan biyyeedhaan dhiqaa jedhan. Waliigala 8 jechaa himaa jedhanii. Hundattuu 7 dhiqee 8 dhiqee rakkoo hin qabu jechuudha. Riwaayaan hedduun kan ittiin dhufe meeqaanii 7 kanaan dhufe. Kanaaf waliigala 7 dhiqaa yookaan 8 illee godhe rakkoo hin qabu. Akkasii garuu 7 kanatu ulamaa'ii sahaabota hedduu irraa akkasii dhufe jechuudha. Isa barbaachisa. Wanti hubatuu qabnu asii hubachiisni maalidhaa? Tokkoffaa meeshaa sareen tu'ee kana waliigala meeqa dhiqnaa? 7 dhiqna. 7 dhiqama. Uffatas ta'ee wanta biroo yoo tuqe akkaataa armaan oliitti dubbanne kanaan dhiqama. Ulamaa'iin waan dhiquun hin mijanne keessatti wantoota akka uffataa keessatti kallattii birootiin haa dhiqu ka jedhanillee ni jiru. Garuu ammoo akkamiin barbaachisaa akkaataa dhiqannaa 7 jedhu kanaan osoo dhiqanii bareedaa jedhan. Fakkeenya laawundarii namoonni laawundarii fayyadaman akkamitti dhiquu barbaachisa? Akkamitti dhiqan? Isa jedhuuf ammoo namni laawundarii qabu namni laawundarii fayyadamu biyyee waan hin tolleefi yoo biyyeen kan tolu biyyeedhaan dhiqa. Yoo biyyeen kan tolle ammoo saamunaa godhee yeroo jalqabaa achi booda yeroo 6 laawundarii kana keessa seensisaa baasaa akkasitti yeroo 6 bishaaniin dhiqaa jechuudha. Yeroo tokko saamunaa fi bishaan yoo biyyeen mijate biyyee hojii. Yeroo 6 ammoo maal goonaa baasaa seensisaa yeroo 6 maal hojiin dhiqnaa bishaan qofaa laawundarii keessaa baasaa seensisaa akkasii dhiqnaa jechuudha. Namoota laawundarii qabdaniif akkaataa kana fayyadama. Biyyee fayyadamuu yoo hin mijatini ulamaa'iin allijina daa'ima koreen fatwaadhaa kan biyya Saawudiitti argaman deebii akka kennanitti yoo biyyeen hin mijatini jedhan. Yoo biyyee hin mijatini saamunaa fayyadamuun ni ta'aa ni danda'amaa jedhan. Kanaaf yoo biyyeen isin hin mijatin saamunaallee fayyadamuu ni dandeenya. Garuu osoo biyyeen mijatu saamunatti deemuun osoo biyyee danda'an saamunatti deemuun sirrii miti jedhanii ulamaa'iin. As ol yoo ka isin mijatu ta'e kallattii saniin dhiqaa. Yoo isin hin mijanne ammoo saamunaa fayyadamuun ni ta'a jedhan ulamaa'iin. Kilaafa jalaa ba'uuf garuu osoo biyyeemaan dhiqanii bareeda. Baay'isee waan nama ajaa'ibu najiisni saree keessa jiru marziin saree arraba saree kanarra jiru marzii hamaadha. Maayikirooskooppii jalatti yoo ilaallamu jarmiileen arraba saree kanarra jiru dhangala'aa arraba isaa kanarraa inni baasu keessa jarmiileen jiran jarmii hagana jedhamanii miti. Kanaaf irraa of eeguu qabnaa. Sirna shari'aan waan nu miidhu malee waan nu fayyadu irraa nu dhorku. Sababa kanaaf waan kana akkana beekuu qabna. Alhamdulillah shari'aan kenna waggaa 1400 dura waan kan nu barsiisee garuu addunyaan ammoo reef argiti. Alhamdulillah rabbi islaamummaa nu kenne. Kana fakkaata barnoonni kenna waan isiniif hin garin inshallah gaafatu dandeessanii yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.